hidhamanii tachaddararamaa jiranii sagaxee ulla isin caalan sammuudhaan ufuu bakka buutan isin kan biyya bakka buutanii dubbachaa idella bakka sawaan seenanii fi bakka si waa'ee bira haasoftan isaan faarummaaf yookaan immoo tiyyuu bakka alla dalla saniif achi manedhaa seenanii isin immoo beekamtoonni keenya kun hayyoonni as baatanii waa'ee bira haasoftan isaan moonyidhaan achitti hidhanii jiran. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كبدمتو تفجالتمتو تردفتو تارتين تبقى كم زرتن نجافة يا كيسني بقى زرات تنسنين جدا هر أتك لكي سنتيمو في جتشو وروني ميديا فيدمتن هندي كيسانو يجتشو وروني أني نمو في جتن هندا كيسانو يجتشو إني إلما كيساني إني إيجا كيساني هو دانجلو إيجني كيسا يو دانجلو ها هركي كان كيكون يوم رامي أبسيتي أكم تجراتو دانديتا منا في ميخا أكم تجراتو دانديتا akkamitti dhiini kan kee osoo lafatti dhangala'u jiraachuu dandeetta dhiini ijoollee mana hidhaatitti dhangala'aa jiru dhiiga keetidha sitti ma dhageeffadhu dirqama namummaa keetii bahuu qabdaa jechaadha atiin kun atiin tunis dirqama namummaa keetii bahuu qabdaa jechaadha miidiyaa qabdan hunda fayyadamtanii ijoollee kana sagalee ta'uu fi sagalee ta'uu bichaa osoo hin ta'in qaaman bira dhaabbachuu qabdan jechaadha qaaman bira dhaabbachuu qabdan jechaadha sitti ma dhageeffadhu isaanis gaafa biyyaa bahan kaayyoo akka kan kee ijoollee qabanidha ijoollee biyyatti warra biyya bulcha jedheetiin ijoollee kanarratti akkana hojjetu osoo biyya qabaatan ijoolleen kun akkanaan taane shi osoo biyya qabaatanii osoo biyya keessatti jijjiiraman taate jechuudha biyyi isaan itti dhalatanii silas biyya ormaa dhaqanii akkanaan taanii jechaadha isinii galtee miti ijoollee. Kanaafiyyuu warri ani beeqa jettu warri ani hayyuu jettee waa'ee dhimma ijoollee kanaa dhiiftee waa'ee biraa haasoftu ati namaa miti ati hayyuu miti ati sareedha ati in dhalatte malee waan dhalatteef iyyuu hin beektu waa'ee ijoollee kanaa namni dhiistanii waa'ee biraa haasoftan jechaadha dhageeffadhu ati baangaarii garaa guuttattee waan barbaadde garaa guuttattee poolitikaa ittee gabbaatee afaan kee bal'atta har'a garuu dhiigni kan kee yoo dhangala'u akkamitti tsallifta akkamitti hiriyaa kan kee kakaleessa wajji nyaatte kakaleessa wajji dhuide irra hoo rakkoon ga'u garaa akkamitti si obsa akkamitti sagalee hin taaneef ijoollee kana akkamitti mootummaa kana gabbaatanii hiriira baatanii ijoollee kana pikcharii isaanii qabatanii haala isaan keessa jiran kana gabbaatanii yoo mootummaa dura dhaabatanii sagalee taatanii maal rakkoo qaba maaliif zim jennee walirratti ilaalla maaliif zim jennee soba walitti haasofna dhugaa isinitti himaa jechaadha soba haasa'aa jirra jechaadha hundi keenyayyuu maaliif gahee namummaa keenyaa hin baane maaliif waan dhalanneef wallaalla yeroo tokko tokko akkamitti dhiini keenya yoo dhangala'us jetta akkamitti rakkoon hammana ga'uusu lammii keetirra ga'aa jiru waa'ee biraa afaan kamiin gabbaatee dubbatta buleessoo afaan kamiin gabbaatee dubbachuu dandeetta aamilee kamiin gabbaatee dubbachuu dandeetta moo akka keessanii osoo hin ta'initti hidhamanii tachaddararamaa jiranii sagaxee ulla isin caalan sammuudhaan ufuu bakka buutan isin kan biyya bakka buutanii dubbachaa idella oromummaan gaafa rakkoo nu bira hin dhaabbanne dhageeffadha oromummaan gaafa rakkoo nu hin taane oromoo tam ijaaruu deemna dura rakkoo jiru baasaa rakkinni kana caale hin jiru jecha rakkinni kana caale hin jiru ijoolleen hegeree boruu alagaa harka seentee akkanatti gubattu alagaan akka barbaadee isaan godhu qooyne achitti isaan akka malee godhu jireenya du'aa fi jiraachuu jedhutti saqaayyamaa jiran ijoolleen kun akkamitti ijoollee kana sagalee hin taane proogiraama biraa maaltu isin barbaachise ka kana caalu eessa jira dhiiga keetii obboleessa keetii obboleettii kee shamaraatu itti rakkataa jira dhageeffadhuu dhiirti homaayyuu miti shamara waa baay'ee sii barbaachisa hadha garuuyyuu bishaan dhuguu hin argatu achi keessatti akkamitti furmaata Saudi Arabiyaa keessaa kaa'uu dhaban ijoollee Yaman keessatti dhuman akkamitti irraanfataman isaanirraa laallamee silaa
silaa jechuudha. Isaanirraa laallamee lammiin biyya alaa keessa jiru siruma miidhamu hin qabu ture. Ijoollee akkas jirtu san bakka takkatti dhabnee jechuudha. Ijoollee abdii guddaa qabdu san bakka takkatti dhabnee jechuudha. Yaman keessatti. Silaa har'a rakkinni ijoollee Oromoo biyya alaa keessa jiran biyya Arabaa garagara keessa jiran silaa rakkatan ture. Furmaanni hin kaawwamaaf ture. Erga mootummaan dagatee jedhee isin haadha fi abbaan ijoollee kanaa hawaasni biyya keessaa maa raftanii maa teettan maa mana teettan gabbaatanii iyyitanii wayita duraanii sanu dhakaa kararratti guurtanii akkasii dhumaa turtanii miti har'a ilma keetii maa gabbaateen dubban dere maa mana teessa gabbaatee ilmi kan koo achiinaa ba'uu qaba jettee maanta qawwamin maaliif ilma keetii gabbaatee sagalee hin taane hawaasni biyya keessaa maaliif rakkina guddaa kana dhiisnee ajandaa biraa konsertii konfentii biyya keessan ishi warri waa'ee biraa haasoftan hayyuullee ni xiqqeessina bakka kanatti warri waa'ee ijoollee sanii inaasufne proogiraama biraa qabdanii isin hayyuu miti isin biyya bakka bu'u miti ufuu bakka hin buutan mana keessanuu bakka hin buutan isinii galtee miti dhugaan jiru kanaa jecha dhugaa walitti mutaate osoo bataate malee kanaafuyyuu ijoolleedha sagalee ta'uun dirqama keenya nuti ijoollee shamarran biyya Arabaa haga danda'ameen nuti ka maskiitas ijaaraa ture nuti ka isin biras dhaabbachaa ture nuti ka isin sayyuu godhe garuu yoo isin deebitanii isinii galtee yoo isin jechaadha yoo isin kabajaan isin dite garuu nullee gargaarsa keenya ni dhaamnaa jechaadha wanta biraa hin jiru jechaadha. Biyyi keenya eeganuuf hin ta'in erga mirga keenyaaf hin ta'in eega rakkinna keenya isin hin hubatin nu maaliidhaaf isin cinaa dhaabbanna. Kanaafuu nullee ijoolleen biyya namaa keessa biyya garaagaraa keessa jirru ijoollee kana gara danda'ame hundaan dirqama namummaa keenyaa baanee sagalee ta'uufii qabna bira dhaabbachuu qabna aarsaa kafalamu hundaa wajjin kafaluu qabna nutis hidhaa jirra jennee taqawwamuu qabna bakka. Kanuma keessumaayyuu hawaasni biyya keessaa baatanii iyyitanii iyyisiiftanii ijoollee keessan manidhaatii baafachuu qabdan mirga ijoollee keessanii kabachiisuu qabdan. Isinii galtee ijoolleen kun osoo biyya qabaatanii akkanan ta'an. Kanaafuyyuu abbaa biyyaa ka biyya bulchaa jedhu kanatti jechuudha iyyitanii mirga ilma keessanii kabachiisuu qabdan. Ilmi keessan si jijjiira jedhee manaa bahi ati garuuyyuu mana teessa gabbahiitiin ilma kan kee barbaaddaddu maal goota mana kanaan isinin jaa kabajamtoota tiyya dhugaa baay'ee takkaan gaddaa jira baay'ee takkaan aaraa jira daawwattoota kee dhiifama guddaan irraa ta'a haasawa kiyya irratti warroon anis mufachiisaa jiru baay'ee takkaan aaree jechaadha. Hayyulleen xiqqeessi taanaan hin jenna ani nama xiqqeessuu kiyya osoo hin ta'in hundi keenya iyyuu dirqama namummaa kennaa abbahuu qabna ka jedhudha asirratti baay'ee takka nama dhibbisa ijoolleen kichoon lafaa dhufaa jirtu achitti hafaa jiranii piliis jechuudha amantaa qabdanne sin gaafadha ijoollee kana bira dhaabbachuu qabna ijoollee kanaaf yeroo gabaabatti amantaa qabdannis rabbiin kadhadhaa waan qabnu hunda fayyadamnee furmaata ijoollee Suudi Arabiyaa godhuun dirqama nutti ta'a. Dirqama mataa keenyaa ta'a. Kanaaf yeroo gaarii qabaadhaa. Waan hojii turtanii fi arrabaan tariyyoo isinitti ka taru taate dhiifama narraa taasan hin jaa. Ijoolleen manidhaa jirtan immoo abshira ni baatanii. Rabbi hoo jedhee ni baatan. Aamileen keessan isin hin cabin. Obsaa. Rabbi si wajjin jira obsaa isin hin jedha. Ijoollee lubbuun boqattan immoo lubbuun keessan jaannataa. Haa ta'u jannataadhaan isin haa gammachiisu dhiifama narraa ta'a. Jannataan isin haa gammachiisu. Achittuu saqaayyamtanii jirtanii lammata rabbii si azaabiini jannata firdoos isin haa galchu. Gubaan keessan gubaa keenyadha. Warra haftan nu obsaa isiniin jecha. Waan na duukaa turtaniif yeroo gaarii qabaadha. Isin jaalladha isin kabajaa nagaan naa tura Oromooti.